qabritti galuuf teenya nuti osoo gaddinuu yaa Oromoo walloo mee wal mari'adhaa ka'aa tokko haa taanu obsinee dadhabne yoomi kan gumaa baanu jijjiirrami dhufe jenneetis kan gaddinu badii maaliitti qabna kan rasaasaan dhumannu badii maaliitti qabna kan rasaasaan dhumannu dhugaadha du'a hin sodaannu nu beeka alagaanu garuu nutti baay'ate haganarran obsinu osoo nuti wal taane federaalli nu seenu mirgaadhaan diinaaf hojjechaa bitaadhaan walis sobnu rakkoo keenyatu kana mee dura wal haa taanu rakkoo keenyatu kana mee dura wal haa taanu soba karaarraa massaa dhugaa walitti haa himnu mindaa yerootiif jecha maali kan saba gannu icciitii saba keenyaa maaliif kan diinaaf himnu rakkoo kanatu jira akkamiin haa furannu haga kun furamutti diina ofirraan dhorkinu haga kun furamutti diina ofirraan dhorkinu Oromoorraa fottoqnee jiraannus bakka feenu hidhaadhaan dararamnee lubbuu teenyallee dhabnu aadaa fi afaan keenya abadan hin dagannu hadaraamee wal taanee diina ofirraa haa dhorkinu yaada koos gabaabsee asitti haa xummuru maqaan koo Muhammad Hasanii yaada irratti qabdanis naaf himuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.